osoo fayyaa qabdu dhukkubsanii osoo sammuu qabdu maraachanii osoo ija qabdu jaamsanii mana galtee kun. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota keenya fayyaa keessanii nagaa qabdin alhamdulillahi rabbil alamin. Latti ammanee ibsaa dhufee haala nageenya gartee maatiin isaa kun keessa jiru laaluudhaaf dhufe malee yookaan akka haaraatti dhufee maatii isaa shororkeessuu yookaan maatii isaa gaddisiisuudhaaf osoo hin ta'in akka nama tokkootti rakkoo isaan keessa jiran laalee wajjin qoddachuudhaaf jechaan achi gadi taa'uu dadhabee kallattiidhaan bakka kana dhufee jechuudha. Haa ta'u immoo garuu wantoota hedduutu jira wanni keessa dabarrees tana sana jeesanii himuu danda'u. Akkasuma gaasillee ni beektan gaa waan maatiin tun keessa jirtullee na caalaa bareechitanii isin ture gaan karaan deemaa ture. Baatii lameen sadeeniif deemnaa kana keessaan karaan deemaa ture. Karaa wajjin qabsoo wal qabaa turre gaa bu'aa bahii meeqa keessa dabarree hidhaa ilma namaatis obsaan keessa dabarree uleellee akka malee miidhamnee dhufnee har'a gizeen as ga'u Zeenab gaa akkuma agartan sanii naaf ibsaan gaa hojjazii kunne ibsaas dhabdee mubaarakillee dhabdee hangammaan tanaa ilmoo isii ta lubbuudhaan jirtu namni akka isii hin harkine godhee maraattuu godhee mana galche osoo fayyaa qabdu dhukkubsanii osoo sammuu qabdu maraachanii osoo ija qabdu jaamsanii mana galtee kun mana taa'u jirte jechuudha. Akkuma isin agartan kan waa meeqa dhabdee jechuu barbaadetti. Namni qarayyoo ija fi oggaa namni tokko osoo daa'imni kee lubbuun jirtu asuma hafeesitti jechuudha baatii dila dheeraa kana daa'ima isii fuudhanii oggaa hanga har'aan tanaa agartee miti wanna godhanii kana caalaa wanni nama arsaatis hin jirtu wanni nama wanna godhaatillee waan jirtu. Haa ta'u immoo garuu alhamdulillahi rabbil alamin kan hundaa'u geenyee har'a geenyee gartee miti waan hundaa'u isinilleen hunda quba qabdan jeetii yaada daawwattoota keenya. Saniif ani gaa waan takka takka Zeenabillee ta'e isinillee ta'e dhugaa jirtuun isinitti hima jechuudha. Tarabbii beekadhu takka illee nu hamtuun qabdu. Tarabbiin fide hundaa waan hin fudhatan. Ilmoos dhabdee gaa akkuma beektan kunoo hin jirtu. Lama dhiifnee kunnee takka ittiin dhufee abbaan mansi gaa naa wajjin ba'ee hireen karaadhaa addaan nu baaftee addaan baanee har'a geenye gaa hanga ammaan tanaatti gaa wal harkuu waan hin dandeenyeef innillee gaa qabameetiin jira guyyaa dura qabamu san risaalaa naa barreessee ture jechuudha. Osoo jechuudha manidhaan seenan duratti guyyaa qabanii wanna jaansanii akkuma qabamaniin dafee naa barreessee ture aboo qabameetiin jira nayyaadina waan jaamu takka walaakin ammoo Itoophiyaa geessanii fi as geessanittuu hin beeku. Haati mubaarakilleen gaa akka malee gadda badaa keessa galtee ani sii wachisuuf yookaan akka isiin gartee fiifuu yaada biraa keessa galtuuf miti kaniin mana waan dhufeen. Hangaan danda'utti dhugaa itti himee osoo hin kijibnetti jechuudha. Dhugaa itti himee osoo gartee har'a jaarsisii kun ibsaan osoo du'eellee gartee miti tarabbii fi takka leen ooltu dhuguma san itti himeetiin sabbarsiisaa jeetiin dhufee walaakin ammoo animma kana itti himuudhaaf kan hin dhufeef ibsaanis qabamee jira yeroo muraasa keessatti yoo Itoophiyaa keessa yoo asii gad deebi'es gammachuu dhageessuudhaaf yookaan illee nagaan dhufeetiin jira illee nagee qabaa waan jaamuun itti himuu dhufee isinillee akkasumatti gaafiin keessan gaafiin hawaasaa hedduu jira. San hundaa'u har'a ifa godhadheetiin isin dhufee haati mubaarakis gaa kunooti gaamee gaafii nagaafachuu barbaaddu gartee miti nagaafachuu hin deesse jechuudha. Tasgabbooti mubaarak የት እንዳለው ማን ከዚህ ቤት እንደወሰደው ልትነግረን ትችላለች? ኢብሳ ደግሞ ያለው ቦታ እኔ እነግርሻለሁ እንዴት እንደተያዘው ምን ላይ እንዳለው ማለት ነው እኔ እነግርሻለሁ ያለው እውነት ማለት ነው። እንግርቴ ተንሙደት ከተን ቀብዱ እስኒ ሙዳፍ ገርቴ ረን አርከነ خራ خነ ገርቴ አንጋም በቃን ደሙ ጎታ ከትየዲን ጅዱላና ዱኩባ ቱረኒስ ዋንቴፍ ኒ ቤተኒ አከሙን ተኸሰን ቤተኒ እፊት ያፉ ገርቴ ዱኩሰቻቲን ቱረ ሜዳ ጀብዱ ነረገ akkasuma wajjin maallaqa dilisan kabalee diibin gaa lubbuutii yaad dura jee deemuu dadhabee riyaala kuma sagalsuutii kabalee diibin lubbuutii yaad dura jee deemuu dadhabnaan harkeef kanne jechuudha. Egaa harka gaafaaniif kannu ani duraan Itoophiyaa akkana galchaniif hin harka kanne haa ta'u immoo gartee hira Itoophiyaa san hin argannee qabaniiti udura nu gaddeebisanii akka udura nu gaddeebisanii gaa dhufnaan yoo inni tuchi jira. Puutiin qabdee kallattumaan gaa adan nama geessislaa wachitti ni beekanii
adan giseen dhaqaan Itoophiyaa galuudhaaf karoora kiyya guddaan kan ture biyyuma namaa tanaa waa akhira jibbii waan hin jiruuf Itoophiyaa filadhe. Itoophiyaan filadhe dhugaa dubbachuudhaaf. As Yemen kanaa dhufee asii nama wajji wal cinquu, if jeequu kana caalaa wanni nama aarsu hin jiru. Kana hundarraa galee biyya keenya gartee miti biyyuma teenya shororkooytu san keessatti yoon galee jiraadhee hojiitiin gartee san filadhee ibsaanis gartee miti inshaallah bakka fedheenuu ta'u yookaan Itoophiyaa magaalaa ibsaan gaa bakka itti qabame silaa lafa beekee naaf hima ture lafa hin beeku saniifuu qabameetiin jiraa qofa naa hime yoo barbaadan risaalaa inni na argee achi gubbaa isiniif kaa'uu hin danda'a jechuudha. Si galtee gara WhatsAppitti na barreessee dachaas qabameetiin jira naan jee. Tamaam. Alhamdulillahi rabbil alamin jeetumaan khalaas eeguma nagaan qabame kan ummata gartee mujrima san harkan seenee kan mootummaan qabdi waan gaariidha. Baga gartee rabbiin harka ummata sanii sin buusinii jeetumaan firraanis keessa kiyyatti illee duuta kan gammadee carraan isaa uuma lama yookaan Itoophiyaa yookaan immoo Suudii Yemenuma darbama. Maatiin tunillee ngaa akkuma agartan tana facaatee jirti. Maatii kana facaatan deebi'anii ijaaruun gartee miti hedduu takka namatti ulfaata. Maaliif jennaan anamma akka nama tokkotti mana kanatti yeroon argamu mana qabbanaawaa kanaan seenee dhugaa dubbachuudhaaf. Oowwu duraan manni kun oowwu jechuudha gartee miti girgirri tapha isaatii fi hoflaaf tapha isaa namni mana kana keessa duraan baree arraan tana mana kana waggaa ol seente mana gartee haati mana ona fakkaata dhuguma sanitti oone mannillee dhugumatti oonillee hay akkamitti onaan gettanii daa'imni hin jiru abbaan mana isii kanaa wajjin bee hin galle amma isin hangammaatti kanumaa ibsuma kanaawu qabamee jiraa waan joon amanuu dhabuu dandeessi hangammaan tanaatti yoo amma wanni naaf isiin irra wal mormnee gartee gidduraawwannee yoo qabamee jiraate sagalee isaa na dhageessitee waliin hangetti manidhaa akkasitti gaa bilbilli hin dalagu ammas achitti ummanni bakka sanii bilbila sirraa guura nama bilbila qabu nama dallaalaatti beekanii tamaam osoo isaan bilbila fira sirratti hin garree keessattuu shari'aa suudii firraa qabu ibsaan an bilbila firraa darbiin jeen bilbila siyaachisii wanni bilbilaa iti akkasii jechuudha akkaan itti bilbila firraa darbee harka duwwaa deemi namni bilbila qabu dallaala beeku ummanni akkasi namni dhugaa qabamee dallaalli meesin jaan nama shari'aa suudiitii fi kana qabu dallaala beeka waan ta'eef an jawwaala hoggisumaan dhagaa ila firraa darbe lubbuutii yaa dura waan ta'eef antumaan ta biraatuun ajjeeftee mire ani fi xiyyaafuu harkaan itti kannee gizee gartee walitti qaban gaa nama fattishan dirqama nama fattishaniiti sun akkasii Zeenab seerratti narku jira akka mira keessa jirtu siin argaa gaafillees gaafachuun fedhu dhuggaa tasgabbootii gartee waa hundaa'u wajjin haasofnaa akka nama tokkotti ani daawwattoota kiyya amma haala isin keessa jirtu kanatti isinillee jeequun fedhu gaaffiidhaani. Anillee akkasumatti hedduun dhagaama dhugaa dubbachuudhaaf daawwattoota kiyya ibsaan manaa baase kan wajjin manaa baane kophaa isa dhiisee kophaa mana deebi'uun kiyya kanuma dhagaama walaakin ammoo isaan ijaan akkanatti arguun kiyya kuni hedduu takka naaf gammachuudha naaf boqonnaadha maal keessa jiraniin dhufee akkanatti arguun kiyya hangaan danda'utti anis tattaaffii hin godha ibsaallee gartee ibsaan silaa harka mootummaa jiraa gad deebi'uu danda'u walaakin ammoo nama gartee mucaa kanaa sii fuudhee dhabamsise hangaan danda'utti wal beeynaasii hudduu wal beeynaasii tamaam kara kanaan irratti hojjechuun hin danda'a seeraan taatus kara mootummaatiin taatus waan barbaachisaa ta'e qabalee lubbuun xiyyaa'uu gartee aarsaa godhee ibsaan gartee yoo Itoophiyaa galees daa'ima gartee isaan mana kanaa fuudhan mana kanatti deebisee warra gartee daa'ima kanaa bajii takkaan malee madarasaa irraa hambisanii haadha dalagaa irraa baasanii kunoo mana galchan qarayyoo jaamsanii sammuu isii fayyaa qabdu maraachanii harka maraachisanii mana galchan tana tamaam anis isaan kana akka nama tokkotti irratti hojjedhee wal harku qabna rakkoo keessattiin deebiin naan gettan waan akkanaa kan hoggaan harkee mee akkamittiin tahayyaa laal rakkoo keessatti deebiin namni hundinuu rakkoo jaalatu hin jiru miidhamuu ka jaalatu hin jiru namni hundinuu
rakkoon ammoo filattee namatti hin dhuftu roorroonis filattee namatti hin dhuftu sigilte roorroon akkanaa tana roorroon kana jaaltan jirtu isinis kana gizee argitu garaan kun si gubata daa'ima haadha biraa fuudhanii abbaa mana kanaatu hin jirreef daa'ima kana fuudhan malee osoo arra ibsaan bakka kana jiraate anaaf ibsaan gaafasan sila asii deemu baanne daa'imni kun hin fuudhamu ture arrammoo gartee miti isiin uummata akka nun gootu waan jaamu isaanitti dhagaameeti kana hunda hubataniiti daa'ima fuudhanii baatii meeqa guutuu mana kanaa baasanii daa'ima agabuu teessuu jiran jechuudha saniif ana haasoo dheeraan fedhu haasoo dheeraan fedhu kunoo gartee deebi'eetiin jira adawwii teessanis silaawu hoggaa waan akkanaa agartanii gammaddanii dachaas dhufee jira dachaas ka durii miti araatana ka durii miti morma kutanuun deebu mormaas niin kutaan amma taraatan laal kiyya kutamus sudaadhu kana maallee kutuu sudaadhu haasoo tokkollee fedhummaas saniif yeroo muraasa keessatti akka mubaarakis mana deebuuniin beeka akka mubaarakis mana deebuuniin beeka takkaffaa irratti hojii manaa kiyya wanniin achi hidhadhee dhufeef kana akkanaa bartanii barbaadaa wattu hanganaatti haasoo dheeraan fedhu isaanii wajjin tanumaan isin jechuu barbaadan.